Aanolee Online Market dhaabbanni Aanolee Online Market tajaajiloota garaagaraa karaa onlaayiniitiin uummata biraan gahuu erga jalqabee bubbulee jira. Tajaajiloota kanneen keessaa Arabiyaan Majlis, meeshaalee faayaa garaagaraa, girdoo foddaa fi balbalaa, meeshaalee aadaa, afata mana keessaa fi kanneen biroo baasii tokko malee bilbila harkaa keessan fayyadamuun qofa kan argattanidha. Teessoon keenya lakkoofsa 1 magaalaa Finfinnee Masjiida Anawaar biratti argamna. Lakkoofsa 2 magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa 1 buufata konkolaataa cinatti kan argamnudha. Odeeffannoo dabalataatiif karaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 945 1728 duwwaa irratti haaloo jedha. Yoo feetanis Aanolee 1887@gmail.com jechuun nu qunnamuu ni dandeessu. Aanolee Online Market. Aanolee Online Market dhaabbanni Aanolee Online Market tajaajiloota garaagaraa karaa onlaayiniitiin uummata biraan gahuu erga jalqabee bubbulee jira. Tajaajiloota kanneen keessaa Arabiyaan Majlis, meeshaalee faayaa garaagaraa, girdoo foddaa fi balbalaa, meeshaalee aadaa, afata mana keessaa fi kanneen biroo baasii tokko malee bilbila harkaa keessan fayyadamuun qofa kan argattanidha. Teessoon keenya lakkoofsa 1 magaalaa Finfinnee Masjiida Anawaar biratti argamna. Lakkoofsa 2 magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa 1 buufata konkolaataa cinatti kan argamnudha. Odeeffannoo dabalataatiif karaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 945 1728 duwwaa irratti haaloo jedha. Yoo feetanis Aanolee 1887@gmail.com jechuun nu qunnamuu ni dandeessu. Aanolee Online Market. Amin. Umrin keessa qabaanna haa ta'u. Amin. Deebi'ee rizqiin keessan haa bal'attu. Amin. Akkuma amaanaatiin sisanee rabbi siitiisee wanni keessan bal'inna guddaa haa ta'u. Amin. Deebi'ee darajaa guddaa argadhaa isinii gajaa guddaa rabbi isinii haa qaban. Amin. Gaarii kana rabbi guddaa isinii haa qaban. Amin. Amaanaa baate rabbi baata. Amin. Rabbi waan guddaa isinii kenna waan guddaa isinii haa qaban. Amin. Itti qaaranii dayfanii qaaranii waan kana bareechisu waan bareedu waan arreedu isin biran tarii.